umurii ishee ganna 16ffaatti quuqama eenyummaa waan qabduuf gubachuu bosona Baalee yeroo dhageessutti barattoota dammaqsuudhaan hiriira waan baateef bosona keenyas nu jalaan gubnaa jettee waan dhaadatteef daandii walakkaatti rasaasa 4 ajjeefamte. Dirribee Jifaar durbee Dambidoollooti. Egaa seenaa Dirribee Jifaar kanaan dura viidiyoo siniif hojjedheen ture. Amma immoo diraamaa guddifachaan seenaadhaaf eenyummaa Dirribee Jifaar waan nu yaadachiise qabaa dhaggeeffannu. ይገርምሻል ዶክተር ኦሮሞ ለተፈጥሮ ትልቅ ክብር አለው። ይህንን ተፈጥሮ የመውደድ ባህላችንም በልጆቻችን ልብ ውስጥም ሰርጎ ገብቷል። በዚህ አጋጣሚ ስለ አንዲት የደምቢዶሎ ተወላጅ ልጅ ልንገርሽ። ደስ ይለኛል። በ1992 ዓ.ም መንግስት ጠላቴ ነው ብሎ የሚያስበውን አካል ለማጥፋት የባሪን ጫካ ሲያቃጥል አንዲት የ16 ዓመት ታዳጊ ተማሪ ድርቤ ጅፋር የተባለች የአካባቢው ወደፊት በረሃማነት አሳስቧት በምትችለው ሁሉ ጓደኞቿን አሰባስባ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣች። ታዲያ መንግስት በጭካኔ በአራት ጥይት ደብድቦ ህይወቷን እንዲያልፍ አደረገ። የምሬን ነው። በጣም ያሳዝናል። Akkuma dhageessan kana baay'ee nama gaddisiisa. Dirribee Jifaar ati duutus seenaan kee boollaa ol jiraata. Akkuma isin beektan diraamaa guddifachaan afaan Amaariffaatiin akkasumas aktoroota beekamoo Itoophiyaatti dhimma bahuudhaan seenaa aadaaf eenyummaa Oromoo Itoophiyaa barsiisaa akka jiru quba qabdu jedhee yaada. Hangammaatti diraamaa guddaa kana hordofaa warra hin jirre karaa televezyiinii OBN akkasumas karaa YouTube isaanii hordofuu dandeessu. Yeroo ammaa kana diraamichi boqonnaa lammaffaa kutaa 5ffaa irra ga'ee waan jiruuf kutaawwan darban YouTube isaanii irraa ilaaltanii amma jalqabdanii hordofuu dandeessu. Diraamaa guddaaf seena qabeessa kana keessatti anis gorsaa seenaa yookaan taariik ammaakaarii ta'ee ga'ee koo baachaan jira. Isin immoo viidiyoo kana sheer koppiliin gochuudhaan ga'ee keessan ba'aa isiniin jedha. Galatoomaa.